qaamni saalaa dhiiraa maaliif hin ka'u yookiin immoo qaamni saalaa dhiiraa akka inni jabaatee hin kaane maaltu godha? Naan jabaatu jedhu namoonni baay'een isaanii durba naan jabaatu laaffate narkatti laaffata nalkatti dhommoqaa jedhu tokko tokko. Seksiin sammuurraa jalqaba. Walqunnamtiin saalaa sammuurraa eegala. Sireerra baatee surree makee baafatteetti seenuu duwwaa miti. Nagaan isinifatu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun YouTube channel keessan YouTube channel Dr. Nafiar Geeto Official mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa kan ittiin argattan bilisaan kaardiituun baafatin jechuudha. Baga nagaan dhuftan isin jenna egaa xiqqoo isinirraa badeen ture dhimmoota fayyaa odeeffannoo fayyaa isin biraan ga'uurratti yeroo muraasaaf isin jalaa badeen ture amma garuu enerjii guutuudhaan deebinee jirra akkamitti nusi battu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan walii ilaallu namoonni baay'een namoonni miiliyoon hedduun kan isaan baruu barbaadan yeroo baay'ee dhokataniis kan isaan search godhan gaafatan abbaan manaas ta'uu danda'a haadha manaan dhiiras ta'uu danda'a durbas hin ilaallata jechuudha namni kuni dhimma kanaa sun dhiira qofa osoo hin taane dubartoota illee ilaallata jechuudha kanaaf hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa isiniin jenna garuu immoo namoonni baay'een keessan dhokattanii mana keenya galtanii ilaaltanii tu subscribe godhin. Subscribe godhan jedhika. Top jedhaan jedha. Mee subscribe gochuu keessa jalqabachuu eeggodha. Namoonni subscribe godhan yoo jiraattan kaardii tokkotu kaffaluu bilisaan subscribe quba keessan qofa namoonni qubni keessan qofti fayyaa ta'e subscribe gochuudhaan maamila ta'a isiniin jenna odeeffannoo guyyaa guyyaadhaan isin biraan geenyu hordofaa namoonni immoo mallattoo notificationii hin banne yookiin mallattoo bilbilaa hin banne yoo jiraattan mallattoo bilbilaas immoo on godha hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya irraa kan ilaallu egaa dhimma yeroo walqunnamtii saalaa waa'ee yeroo walqunnamtii saalaa fayyaa walqunnamtii saalaa yeroo haasofnu baay'een keessan hin saalfattu kaan immoo dhaga'uu barbaadu jechuudha. Saalfii hin qabu sodaa hin qabu. Utuu waan saalfii qabu utuu waan sodaa qabu ta'e waaqayyo yookiin rabbi nutti uumuun barbaachisu ture. Garuu waan waaqayyo nutti uume akkamitti akka itti fayyadamuu qabdanii akkamitti abbaa manaa fi haati manaa wal gammachiisuu akka itti qabdanii dhimma kana irratti haasofna jechuudha. Keessumaa sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti kan haasofnu kanan barbaade yeroo walqunnamtii saalaa godhu qaamni koo naan ka'u jabaatee naan ka'u xiqqoo makkee kufaa jedhanii kan nu gaafatan mana yaalaa dhufanis bakka biraattis karaa keessaas kan nu gaafatan namoota hedduutu dargaggoota jalqabee hanga namoota umuriin isaanii waggaa 78 illee kan nu gaafatan baay'een isaanii jiru. Qaamni saalaa dhiiraa maaliif hin ka'u yookiin immoo qaamni saalaa dhiiraa akka inni jabaatee hin kaane maaltu godha? Maal immoo gochuu qabdu? Akkamitti immoo irraa of eeguun danda'ama? Yaaliin isaa maal fakkaata? Akkamitti mana keessatti of yaaluu dandeessu? Mana yaalaa immoo yoo dhuftan yaalii akkamii isiniif laanna? Eessatti immoo nu argattu kan jedhu lakkoofsa bilbilaa kullee dhumarratti nan kaa'a jechuudha. Kanaaf ammallee taanaan obsaan hordofaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya egaa qaamni saalaa dhiiraa ka'uudhaaf maaltu barbaachisa? Egaa qaamni saalaa dhiiraa ka'uudhaaf wantoonni baay'een barbaachisu. Yeroo baay'ee qaamni saalaa dhiiraa ka'uudhaaf steepiiwwan baay'ee keessa darbeeti kan inni ka'u. Keessattuu dubartoota caalaa dhiirri qaamni isaa ka'uudhaaf yeroo dheeraatti fudhata kan dubartoota caalaa. Maaliif sababni isaa wantoonni kun wal ga'uudhaan fakkeenyaaf xiinsammuu keemikaalli yookiin immoo hormooniin qaama keenya keessa jiru hiddi dhiigaa keenya akkasumas narvii dabalataan immoo caasaamti qaama istiraakchariimti qaama saalaa dhiiraallee baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa qaamni saalaa dhiiraa tokko kan ka'u maal jechuudha? Qaamni saalaa akkuma beekamu akkuma ispeesiin yookiin immoo piinal ispees kan jennu yookiin immoo akka maashawwan sana gidduu maashawwan gidduu ispeesiin ni jira. Ispeesii kana gidduu immoo hiddoonni dhiiga baatanii fi dhiiga deebisan baay'inaan ni argamu. Ispeesiiwwan qaama saalaa kana gidduu jechuudha. Qaama saalaa dhiiraa ka'uu jechuun maal jechuudha? Namni tokko dhiirri tokko yeroo inni miira keessa galu yaaduu ta'uu danda'a. Sagalee dubartii dhaga'uun ta'uu danda'a. Waa'ee walqunnamtii saalaa yaaduun ta'uu danda'a. Haadha manaa isaa yookiin hiriyaa isaa qaqqabuun ta'uu danda'a. Iyyaada, in argaa, isteeppii kan hundumaa jechuudha. Yeroo kanatti maal ta'a? Keemikaalonni sammuu keessaa reedii ta'aa jiru jechuudha. Ispeeshaalii muudiidhaaf immooshinii kan to'atan, miira kan to'atanii of qopheessaa jiru jechuudha. Iyyaada, achi booda in argaa, hin qaqqabaa. Isa booda dhumarratti maal ta'a? Qaamni saalaa qaama saalaa dubartii dhiiraa qaama saalaa dubartii keessa seena jechuudha. Faayinaal isteeppiinsa. Kana karaa soon barbaachise waa'ee kanaa soon barbaachise dhumarratti yaaliinsaa kana of keessatti qabata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namni tokko dhiira tokko yeroo inni miira keessa galu yeroo inni waa'ee dubartii yaadu yookiin qaqqabu yookiin immoo walqunnamtii saalaa gochuudhaaf jedhutti keemikaalonni fi hormoononni kunniin maal ta'u reedii ta'u jechuudha. Sammuun keenya reedii ta'a sammuu keessaa keemikaalonni gadhiifaman kunniin yookiin immoo narviirraati keemikaalonni gadhiifaman kunniin maal godhu jechuudha. Hiddoonni dhiigaa ispeesii yookiin immoo bakka duwwaa qaama saalaa keessa jiran sunniin akka isaan diriiran yookiin immoo daayileet ta'an gochuudhaan yookiin akka isaan daayileet ta'an yookiin akka isaan diriiran gochuudhaan maal ta'a hiddi dhiigaa kun dhiigaan guutamee bal'ataa deema jechuudha. Yeroo kanatti qaamni saalaa dhiiraa akka inni ka'u godha jechuudha. Waliigaleerra hiddi dhiigaa kunniin hiddi dhiigaa ispeesii qaama saalaa dhiiraa keessa jiru kunniin yeroo inni dhiigaan guutamutti qaamni saalaa dhiiraa kun ka'a jechuudha.
Kanaaf tokkoffaa wantoonni keemikaala sammuu yookiin immoo narvii irraa maddan kana jeequ. Dabalataan hiddi dhiigaa qaama saalaa dhiiraa keessatti argamu kunniin yeroo inni miidhamu rakkoon narvii yoo jiraate rakkoowwan xiinsammuu ispeeshaalii miira keessa siin rakkoo miiraa ta'uu danda'a. Rakkoowwan xiinsammuu kunniin maal gochuu danda'a jechuudha. Rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa yookiin immoo jabaatee ka'uu dhabuu qaama saalaatiin nama saaxiluu danda'a jechuudha. Gabaabumatti isteeppii kan hundumaa keessa darbeetti dhiirri tokko qaamni saalaa isa kan ka'u. Kanaaf egaa rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa jechuun qaamni saalaa dhiiraa ka'uu dhabuu yookiin immoo jabaatee ka'uu yookiin naan jabaatu jedhu namoonni baay'een isaanii durban naan jabaatu laaffate harkatti laaffata harkatti dhommoqaa yeroo tokko tokko kun jiraachuu danda'a. Kanaaf maaltu akka inni jabaatee hin kaane yookiin immoo maaltu akka inni hin kaane godha. Sababa irraan kan kee kan rakkoo kanaaf kan nama saaxilu. Rakkoo kanaaf kan nama saaxilanii bakka gurguddaa sadiitti qoonnee ilaaluun tokkoffaani rakkoo saayikooloojii yookiin immoo rakkoo laayif istaayil haala jireenyaatii fi saayikooloojii jennee ilaaluun dandeenya. Rakkoowwan xiinsammuu, rakkoowwan miiraa fi rakkoowwan haala jireenyaa. Lammaffaan rakkoowwan meedikaalaa yookiin immoo rakkoo qaamaa. Rakkoowwan meedikaalaa dhibeewwan garaagaraa sababa dhibeewwan garaagaraa kan kee kan namatti dhufu ta'uu danda'a. Sadaffaan immoo rakkoo caasaa qaamaa ta'uu danda'a, rakkoo caasaa yeroo jennu rakkoo narvii ta'uu danda'a, rakkoowwan caasaallee ta'uu danda'a jechuudha. Rakkoowwan kunniin rakkoo kanaaf yookiin immoo rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraaf saaxiluu danda'u jechuudha. Egaa jalqaba irratti rakkoon saayikooloojikaalii yookiin xiinsammuun baay'inaan namoonni baay'een dhiironni baay'een kan isaan hubaman rakkoo kanaati. Maaliif? Maal jechuudha? Rakkoo xiinsammuu jechuun maal jechuudha? Sammuun namaa waraabachuu yookiin immoo sammuun namaa yaaduu dadhabuu jechuu miti. Akkuma isinitti mee seksiin sammuurraa jalqaba. Walquunnamtiin saalaa sammuurraa eegala. Walquunnamtii saalaa jechuun bakka sireerra baatee surree makee baafatteetti seenuu duwwaa miti. Isteeppii qaba. Fakkeenyaaf buna dhuguudhaaf isteeppii baay'een seermooniin jira akkuma seermooniin jiru isteeppii qaba. Yaaduu qabda waa'ee sana yaaduu qabda miira keessa seenuun dhiirri tokko yeroo miira keessa seenaa deemutti yeroo inni dubartii ijaan argu yeroo inni qaqqabu akkasumas immoo yeroo inni isteeppiin warmaa bitoo danda'a walii ho'ifachuu ta'uu danda'a ho'ifannaa kan jedhamu sun jechuudha. Dabalataan yeroo kanatti maal ta'a yeroo inni miira keessa seenaa deemutti keemikaalonni kun hormoononni qaama keessa jiran maal ta'a jechuudha barbaachisoo ta'an reedii ta'a deemu jechuudha. Kanaaf rakkoon xiinsammuu rakkoon qophii ta'uu dhabullee rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a. Ofitti amanamummaa dhabuu, sodaachuu, dhiphina hamaa, mukuu hamaa namni tokko baay'ee dhiphata yoo ta'e namni tokko mukuu hamaa keessa seena yoo ta'e baay'ee yaaddaa yoo ta'e tokkoffaa stress hormoonii yookiin immoo hormoonii stress hormooniin kunniin ispeeshaalii rakkoo qaamni saalaa akka ka'uuf kan gargaaran kanneen gadi buusuu danda'a. Hormooniin dhiphinaa yommuu inni dhiiga keenya keessa guutu yeroo kanatti maal ta'a jechuun qaamni saalaa akka inni hin kaane gochuu danda'a yookiin immoo akka inni laaffatee ka'u gochuu danda'a. Sodaa qabaachuu, sodaachuu, dhiphachuu, dhiphina hamaa ta'uu danda'a. Hojiin garmalee namatti baay'achuu ta'uu danda'a. Keessattuu namoonni baay'ee hojiitti yeroo dheeraa qaban hojiitti hojjechaa oolan yeroo dheeraa ta'aa oolan rakkoo kanaaf saaxilamoodha. Dadhabbii hirriba gahaa dhabuu ta'uu danda'a. Yaaddoo garmalee, yaaddoo hamaa, waliigaltee dhabuun maatii gidduu jiraachuu. Haati manaaf abbaa manaa wal shakku yoo ta'e konfidensii hin qabu innis isheetti konfidensii hin qabu yoo ta'e innis konfidensii hin qabu yoo ta'e dhiironni baay'een immoo maal expectationii akkas gochuun qaba gammachiisuun qaba over expectationiidhaa fi dabalataan immoo shamara bareedduu tokko yookiin immoo haadha manaa koo gammachiisuun dhabaa laata jedhee yaaddaa yoo itti deemu namni tokko qaamni isaallee ka'uu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf waliigaltee dhabuu wal hubachuu dhabuu mana keessa yeroo baay'ee jeequmsi jiraata yoo ta'e hojiin namatti hin baay'atu yoo ta'e hirriba dhabuun akkasumas immoo waan amma isin jedhe kunniin rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Rakkoowwan kunniin rakkoowwan manees ta'uu danda'an baay'ee isaanii. Sochii qaamaa gahaa ta'e gochuu dadhabuu yeroo dheeraa ta'aa turuu yeroo dheeraa dhaabbachaa turuu jireenya just baqa yeroo baay'ee manuma baanii hojiidhaa baanii galuu kana fa'aa yoo ta'e wal shakkiin illee yoo jiraate rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Rakkoowwan kunniin rakkoowwan saayikooloojikaal yookiin xiinsammuu jechuudha. Ofitti amanamummaa dhabuullee konfidensii dhabuullee dabalate jechuudha. Of to'achuu dadhabuu, ariifachuu akkuma walquunnamtii saalaa akkuma qaamni namaa dhiirri tokko qaamni isaa akkuma kennu yommuu inni dafee walquunnamtii saalaan godha jedhutti tun jabaateen keeni yeroo sanatti maal ta'a jechuudha dafee irraa kufuu danda'a jechuudha. Kanaaf kunniin rakkoo kanaaf nama saaxila. Inni kan biraan rakkoowwan ispeeshaalii rakkoowwan hormoonii wal qabatan hormooniin testosteroonii qaama keessa jiru yoo gadi bu'ee keessattuu hormooniin testosteroonii kuni miira to'achuudhaa fi miira dabaluudhaa fi akkasumas immoo qaama saalaa ka'uu keessatti gahee guddaan qabaata. Rakkoon kun yoo jiraate kanaaf rakkoo kana hambisuudhaaf maal gochuu qabna?
Egaa akkuma jalqaba jennee rakkoon ispeeshaalii rakkoon ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa yookiin immoo jabaatii ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa baay'een isaa rakkoo xiinsammuudhaan waan wal qabatedha. Rakkoo miiraa fi xiinsammuudhaan. Kanaaf maal gochuu qabdu tokkoffaa ofitti amanamummaa qabaachuu qophaa'aa ta'anii keessumattuu egaa akkuma jalqaba sirriitti himee rakkoon namoota baay'ee maaldhaa siree marra akka ga'aniini surreema isaanii hiikkatanii dhiironni baay'een immideetli yeroo sanatti wal qunnamtii saalaa jalqabu yeroo sanatti qaamni ka'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf ilaaluu, arguu, qaqqabuu, ispeeshaalii yeroowwan wal qunnamtii saalaa dura godhaman keessattuu sexual foreplay kan jennu wal dhungachuu, wal qaqqabuudhaan akkasumas ilaaluudhaan yeroo kanatti maal ta'a jechuudha qaamni saalaa suni jabaataa ka'aa deema jechuudha. Haala kanaan wantoota wal qunnamtii saalaa dura godhaman kanneen gochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraan ofitti amanamummaa qabaachuu, dhiphina hir'isuu, muddama hir'isuu, akkasumas immoo konfidensii qabaachuudhaan ofitti amanamummaa qabaachuudhaan qaamaanis reedii ta'anii gara wal qunnamtii saalaa deemuunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa inni kan biraan inni rakkoo ka'uu qaama saalaatiin namoota saaxilanii akkuma jalqaba jennee waliigaltee dhabuu yoo jiraate waliigaltee sana fuudhuudhaaf yaaluu, hojiin kan namatti baay'atu ta'e hojii boqonnaa fudhachaa hojjechuu, sochii qaamaa gahaa fi sochii qaamaa sagantaa ta'e gochuu, alkoolii baay'inaan dhuguu dhiisuu, akkasumas immoo yookiin alkoolii dhuguu dhiisuu, tamboo aarsuu dhiisuu, keessattuu tamboo yeroo dheeraa aarsuun hidda dhiigaa irratti effektii waan qabuuf qaamni saalaa dhiiraa akka hin kaane gochuu danda'a jechuudha. Kan biraan immoo boqonnaa gahaa argachuu, sammuu eksersaayisii gochuu, rakkoon yoo nama mudate yookiin immoo rakkoon ka'uu dhabuu qaama saalaa kun yeroo nama mudatutti immoo maal gochuu qabdu? Of tasgabbeessuu, of to'achuu, of qabuu, baay'ee tariifachuu qabdanii of tasgabbeessuu, of qabuu, confidence, 3C kan jennu jira. Calmness, tasgabbii, control, of to'achuu, sadaffaan immoo confidence kan jennu immoo self confidence gahaa ta'e qabaachuun baay'ee barbaachisaa jiru. Kan biraan hin sodaatina. Yeroo baay'ee dhiironni baay'ee maal godhu yookiin abbootiin manaa gammachiisuu hin danda'a laataadha manaa koo. Kaleessoo qaamni saalaa koo ka'uu waan na dhiiseef ammas ka'uu dhiisuu danda'a laata. Kaleessa fakkeenyaaf taateen kan kaleessa yoo isin mudate qaamni saalaa keessan yoo kaleessa ka'uu dhiise har'as ka'uu dhabaa laata jettanii yaaddaa dhiphachaa itti deemtu yoo ta'e wantoonni kunniin moor qaamni saalaa dhiiga keessan akka inni kaane gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf tasgabbii qabaachuudhaan ofitti amanamummaadhaan dhiphina hir'isuudhaan yaaddoo hir'isuudhaan gara wal qunnamtii saalaa deemuu jechuudha. Inni kan biraan immoo sochii qaamaa sagantaa ta'e keessattuu maashawwan naannoo qaama saalaatti argaman keessattuu perineal muscles kan jennu Kegels exercise kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf akka nama uffatu funcaa jiru funcaan sana addaan kutu funcaa jiru funcaan addaan kutu fakkeenya namni tokko funcaa jiru yookiin sagaraa agaa jiru jennu gidduutti yoo addaan kute maal ta'a maashaan naannoo udduusaa jiru yookiin naannoo perineal jedhamu suni hin kottoonfatu jechuudha. Maashaa kana yeroo ta'anii qabaa gadhiisaa shaakaluun kuni maashaawwan naannoo sana akka jabeessu godha jechuudha. Inni kan biraan immoo sochiiwwan qaamaa dhimma kanaatiif godhaman jiru. Sochiiwwan qaamaa liinkii diskiripshinii keessa jiru kanaan dura viidiyoo isin hojjedhe namoonni gara 200 siqu ilaalee jira. Ammas namoonni ilaalee yoo jiraatan sochii qaamaa akkamii gochuu akka qabdan viidiyoo hojjedheera waan ta'eef sochii qaamaa sana gochuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo rakkoowwan ispeeshaalii rakkoo hormoonii, rakkoowwan keemikaalaa, rakkoowwan hiddoota dhiigaa, kolesteroolii qaama keessa jiru baay'eetu kunniin immoo qorannoodhaan waan ilaalamanii fi namoonni rakkoo kanaa qabda yoo jiraatan kottaa nu yaalamaa siin jenna. Egaa manni yaalaa keenya kan inni argamu magaalaa Finfinnee naannoo Hayaat naannoo Marfata Daraartuutti argama. Dhuftanii nu mariisisuu dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo namoonni dhuftanii rakkoowwan kunniin yeroo dheeraa isinirra ture baay'ee isin rakkisu yaaddoo tokko sodaa tokko malee firii taatanii kottaatiin waliin mari'adhaan waliin haasa'aa hin jenna. Qorannoon gargaaraa fi qorannoon barbaachisaa erga isiniif godhamee booda yaaliiwwan garaagaraa isiniif godhama jechuudha. Egaa yaaliin isaa kan fakkaatu yaaliin gorsaa jira. Behavioral therapy kan jennu yookiin yaaliiwwan amalaa kennaman jiru. Yaaliiwwan gorsaa jiru. Yaaliiwwan qorichaan kennaman jiru. Egaa yaaliiwwan garaagaraa kanneen biraa immoo kan biyya keenya keessatti hin jalqabne baay'een isaanis jiru jechuudha. Like fakkeenyaaf amma vacuum device jiraachuu danda'a. Kan biraan immoo qaama saalaa dhiiraa irratti marfee yookiin immoo bifa lilmeedhaan kan kennamu jiraachuu danda'a. Implant kan jennu jira. Egaa yaaliiwwan kunniin gara biyya alaatti baay'inaan kennamaa jira. Namoonni baay'ee yeroo dheeraa isaanii irra ture baay'ee kan rakkisu qaamni saalaa isaanii cirumaa kan hin kaane yoo jiraatan jechuudha. Kanaaf namoonni yaalamuu barbaadan qoratamtanii ilaalamtanii yaalii gahaa fi yaalii si'ataa argachuu barbaadan yoo jiraatan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 irratti bilbiltanii beellama qabsiifattanii qaamaan dhuftanii yeroo dheeraa fudhatanii waliin mari'achuu dandeessu hin jenna. Yaalii gahaa fi yaalii si'ataa ta'e isiniif hin kenna. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turtanii waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa.